nagaan sinii baata'u akkam jirtan nagaa keessan annakaa kootti galata waaqayyo sinii baga nagaa taatan jechuun har'a jechuudha wayin dubbachuu dhufe jechuudha dhugaa waan yeroo baay'ee taazzabuudha jechuudha maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha shamarran jechuudha yoo anis shamarran nama gaaruu shamarran osin jedhamu shamarran hundumaayyuu miti dhugaa waaqaa dubbachuu tokko tokko hin jira jechuudha yoo innis maal jechuudha mata duree irratti dubbachuu barbaadu jechuudha baay'een keenya gaafa nama jaalannu jechuudha jaalala hamma namni sun nu qabu osoo hin taane xiyyeeffannoon keenya yookaan malkii ta'a yookaan qabeenya yookaan bakka jiraamti qumanaa maal jedhan jechuudha baay'een keenya wanta akkasii kan xiyyeeffannoo goona jechuudha qabeenyi ni bada xeessa ganamaatiin malkiinis hin bada jechuudha maaliif eenyumtuyyuu fakkeenyaaf ammaanii fakkeenya waggaa lama booda amma akka fuulli koo amma jiru kana jiraachuu dhiisuu hin dandaasanii galee namni ni qayyarama jechuudha malkiinis hin badaa wanni hin banne hin jiru jechuudha nu gara biyya lafaa kanarratti innaa baay'een keenya gaafa namni tokko iyyuu nama jaalate jechuudha maal jenna inni gaafa isheen heerumtu sun maal qaba maal hojjeta maal waan akkasii wanni jedhamudha ana jechuudha gaafa akkana kana warri na gaafatan baay'ee kan gaafatanii na akkasii jechuudha maal hojjeta maal qaba mana qabaay yeroo habiibte yeroo ammasattanii jechuudha Itoophiyaa kottu galiilaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf mana qaba qabeenya qaba hojii maal hojjeta waan barbaade hojjetu waan barbaade hojjetu dhugaa jaalala biddasiifaa qabaatu maal qasira hojjetee haadha mana bulfachuu hin danda'u hin danda'a jechuudha innaa yeroo ammaatti kan barbaachisu maalinni jaalala jechuudha jaalala dhugaa dhiirri dhugaadhaan si jaalatu qabu argame taanani kan kaanitti dhiisi jechuudha dhugaa rabbii yemi qabeenya dhiisi innaa yeroo ammaa kan jaalala dhugaa namaa qabu argannaan galata waaqa jedhe maaliif qabeenya wajjin hojjattee argatta maaliin daagaa mana jaalasee wajjin hojjattee argachuu qabda malee atis immoo dirqama idaan qabdu mana jaartee isaatti yeroo jechuudha dhugaa rabbii baay'een keenya jechuudha biyya alaa yoo jiraannu bakka mana ofuma keenya ijaarree qabeenyaanis immoo akka nama bituu kan ta'u hin jira jechuudha wanni kun iddoo gongora jechuudha maaliif maal jechuu barbaadeetan hin hara jechuudha ijoolleen baay'een jechuudha baay'een dhugaa waaqa jechuudha dubara irra caalan jechuudha hin beekamu dhiirri yookaan malkii ilaalee maal akkas ilaalee akkasii qayyaruu danda'a waan hin beekamu jechuudha deeni nuti gaafa dhiirri tokko dhiiruma tashaalee uffata gaarii uffatu bakka waanumayyuu hin lagzeedha wanta nu bashannansiisu gaafa arganne isa kareessa isa yookaan wajjin rakkina argine daabboo takka addaan kutannee nyaanne biyya keessa wajjin jirru bakka rakkinas gaddas gammachuus wajjin dabarsine gaafa xiqquma immoo birii immoo harka keenyatti arganne gaafa xiqqoo si jijjiiramne gaafa immoo si immoo biyyaa baanne biyya ormaatti dedeemne maal goona dhiira biyya keessa jiru san hin qayyarra jechuudha kun maaliif barbaachisa maaliif dhugaa namaan hin qayyaramu jechuudha maaliif jenna dadhabaas haa ta'u dhiiris jamur dadhabamti dhugaa dubbachuudhaaf dadhabaas haa ta'u rakkataas haa ta'u rakkataas haa ta'e waan qabdurraa kenniif haa hojjetu jechuudha amante ta'e taanan yoo immoo hin amanne taate jaalalaan amanamii fi innis si amanamee atis amanamtee fi gaafa bira geeche immoo yaa sheer walii gootanii innis akka hojii hojjetu atis akka hojii hojjetu gochuu dandeessa garuu miidiyaa kanarra samoonni viidiyoo wayii tokko arginu jechuudha mucaa wayii hin bo'aa jechuudha dhugaa dubbachuudha nutu dafee nutu bo'aa malee dhiirri immoo waan xiqqishoodhaan hin bo'u jechuudha dhugaa waaqa jechuudha maali naara waan dhiiraa as barbaadde naan jireenyaa jechuudha giyyiin baay'een keenya dhugaa dubbachuudhaaf dhiirri akka keenya kana baay'ee hin dubbatu jechuudha hin dhubskataa jechuun yoo baay'ee dubbate illee baay'ee intanii hin jiru sana galee hin dhuskata jechuudha bakka gaduma of qaba jechuudha baay'een illee dubara bichaa miti kun dhiirri illee hin bo'aa miidhama jechuudha amma maal jechuu barbaade tanan gabaabumatti jechuudha nama namaan hin qayyarina namni ati dura jaalatu sun hiyyeessaa ta'u bareedaa ta'u maalis haa ta'u jechuudha
bakka yoo si danda'ame gorfadhu karaa adda deeffeen waaqayyoon itti kadhadhu. Qabeenya immoo yoo ati muka isarra qabaattu taate bakka jaalatte ofiyyuu kennite miti maaliif dhugaa waaqayyoodha. Yeroo baay'ee ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Birrii barbaadetti birrii iyya barbaadetti indee qoy annaa jabaamaare jechuudha. Silaa jechuudha ofii keetti fuyyuu of kenniteef miti. Fakkeenyaaf amma namni tokko gaafa nama tokko jaalattu of kennitaaf miti jechuudha. Nama san jaalachuu keetuyyuu of kennuu keetuuf miti. Situ caalamoo birrii keetti caala. Ati jiraanna nuyi birrii hojjettee fidee miti. Ofii keenya nama saniif dabarsinee of kennu. Garuu immoo maallaqa keenya akkas godhe jenna jechuudha. Dura yookaan of qoxxabuudha malee of kennanii birrii oowwachuun kennaa jechuu kiyyaa miti malaalan kennaa gabaabinaan alatti maallaqa kennachuu miti. Gin immoo yeroo rakkate namni sun nama san dhuguma jaalatan taanaan amantan taanaan batalee biyya keessatti baalaatti daarii taatanii gaafa biyya ormaa deemtan gaafa sin maallaqa argattanii namni sun immoo yaa jireenya Itoophiyaa takkittumaan hojjettee kan jijjiiramtu miti. Dhugaa takkaan hojjettee jijjiiramtu waggaa meeqa taatee yoo sin jijjiiramu yaa jireenya harka gara afaaniitii jira. Tamasgeen isaan galata. Kana keessatti immoo namni kun yookaan ati birrii ji'aan nyaata ji'aan akkuma 30 ol nyaata namni biyya arabaa kamiyyuu jechuudha. Biyya kamiyyuu kan jiraatu jedhee yaada. Ati akkas ta'e inni immoo kan isaan argachuu hin danda'u jechuudha. Kana waan ta'eef izeen sirtu isa wajjin laayifii meeqa dabarsite rakkina argite gammachuu wajjin argite gaafa moo asii achi dabarte xiqquma ruuzii madaamii nyaatte dhugaa waga dubbachuudha gisee asii jirtan ikko innis boo'eessi gaggeecha atis immoo boo'icha biraa deemta jechuudha. Dhugaa baay'een keenya akkasii jechuudha. Gaafa mukaan maatii keenya nu gaafa addaan baanu buunye gargar baana. Gaafa biyya gallee innis immoo eega gaggeessa ishiinis immoo godhamte waan akkasii sun hin baada jechuudha. Maaliif akka ta'e garuu ani hin beeku. Bilis maal jechuu barbaade haaraan mata dureen kiyya jechuudha. Waa'ee dhiirota osoo hin taane dubara irratti jechuudha. Tokko nama namaan hin jijjiirina. Dhugaa waaqa maallaqa nama san dhugaa jaalatti ta'e taanaan jechuudha. Dhugaa maalaa jechuudha. Kiristoosiin surree takka shurraaba takka haa qabaatu. Nutsuu qulqulluu laphisii qabaatee jaalala dhugaa si kenne taana maal dhugaa waaqaatis innis qasiraa hojjattee dhagaa falaxxama wajjin hin jiran dhugaa waan qabdutti waan daabboo takka addaan kutattanii jechuudha. Waaqayyoon keessanii galateeffattanii isa si uume galateeffattanii kan nagaa sin bushe galateeffattanii maaramii jechuudha. Isuma dhugaan jedha waaqa jechuudha malee yookaan rakkachuu isaatii yookaan baratee hojii dhabuu isaatii bakka maallaqa dhabuu isaatiif rakkina isaatii jettee dhiira hin jijjiirin dhugaa. Yommuu jaalala sii kennus yoo jaalala sii kennu baate waan akkasii yoo irraa dhabde okkee yaa mucaan fedhii keessi hin gonne haa jennu qabu isatti kana jechuun hin danda'u jechuudha. Kun yoo warri birriidhaan jijjiirtanii warri moosuma dhiirri jaalala dhugaa sin kennu utuma sin kunuunsu utuma sin abdatu jireenya boru har'aa kakkarraa kan namatti boru wajjin hojjanne jijjiiramna jedhee sin amanee biyya ormaatti sin ergee yookaan maallaqa isaa riqeeffatee dhabee jechuun yookaan namarraa riqeeffatee si arguu danda'a. Gaafa achi keessoo kan itti jijjiiramtu biddeen irraa karaa ruuziitti nyaanna keessatti tokko tokko ruuzii bichaan fayyadamina biddeen fayyadamachuu barbaade tana hin jechuudha. Inna dhugaa adda jechuudha. Maaliin martii maal namatti fakkaata jechuun gaafa achiin haay nuun jedhu dhuguma yeroo awaayii nutti ta'a jechuudha. Ijoolleen biyya arabaa baay'een keenya anuma mataa kurra kaasee Facebook irraa haay kan jedhu jira, Telegram irraa haay kan jedhu jira. Bakka imo irraa maal kuni gaafa kun nutti baay'ate intin nuti ajaa'iba kamiin keessa marata kan jedhu cinqii nuti ta'a jechuudha. Otoo akkas hin taane tokko of dhaabanii of dhaabdee yaada kee dhaabdee nama san irra gootee nama san laalu waaqayyoo keetti itti kadhachuudha. Kanan jechuu barbaade tanan jechuudha. Kuni jechi nama sin jedha kuni tokko bakka tokko dhaabbachuun kuni yoo sin jedhu jechuudha. Hooma biraatti badeera. Maal jechuu barbaade tanani
dhugaadhas immoo namni gaafa ofii keetii of dhaabdee bakka dhaabbatte sanitti wanta irratti dhaabde yaada keessan bakka sana goote waaqayyoon akkasitti si milkeessa akkasitti milkuuf taatellee jechuudha dhugaa dubbachuudha malee sanis kan dhufeen hello hi kasin jedhan hello jetteen booddara miidhamtoo taate jechuudha deebite immoo namuma kalee tuffattee namuma kalee biyya keessattis boonsi gaggeechee misgaanaa bisii taata jechuudha maaliif duraan yoo ka gargaartee dhumarratti yeroo namni sun immoo deebi'u rakkoon hambaa isarra ga'u sirratti yoo irraa zoor jette bilaashatti taata seen galee duruma gargaaruu hin dhiisne immoo eega gargaarte immoo nama san immoo yaa haala mijeessuudhaaf amna mata dureen inni gaafa lammataa immoo kan isinii qabadhee dhufu nama tokkoof akkamii akka jechuun ijoollee biyya arabaa jirtan jechuudha nama tokkoof mata duree kana gaafa wayii tokko illee hojjedheen ture jechuudha na yaadadha namaaf maal akka gochuu qabdan maaliif maatii keessanis haa ta'u jaalallee keessaniifis haa ta'u wanta namni sun itti deebi'ee fakkeenyaaf gaafa waan tokko gootaniif fakkeenya birriin zimbiloo gaafatan birriin sun hin dhumatu garuu birriin sun maalitti akka jijjiiramu namni sun akkamitti akka hojjetee gaafa lammataatiif deebi'ee yookaan ji'a lamaan booda ji'a tokko hundee booda deebi'ee akka birriin sun hin gaafanne maal akka hojjetu maal yoo akka hojjetu yookiin immoo yaa sin caala beeketiin miti sinis immoo osoo biyya jiraattanii akkuma kana argitu sin galee Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf maaltu akka hojjetame bareeda fakkeenya namni mana kiraa ta'eetu manni kiraa tokko kan abbaan manaa kan namni qotaadharra jira si galee akkuma barbaadde galtee baatutu jira jechuudha kana keessatti namni sun akkamitti hojjetee abbaan manaa kee abbaan manaatis biyya keessa yoo qabaatte akkamitti hojjetee akkasii eeguu danda'u maal yoo hojjetee Itoophiyaa keessatti maal ta'e deemu dhiirri maal akka hojjetes siniin qabadheen dhufa jechuudha inna lammata irratti na eegan siniin jira inna kanaafi ijoolleen baay'ee osoo hin taane gimaash maal jedhamu foon xannatu takka foon marxaa jechuudha baay'ee osoo hin taane gimaashni keenya nama namaan kan qayyaru jira inna baay'ee hamman beekura jechuudha dawwalanii kaddaan na kutan jechuudha amman beekura jechuudha paartii too jedhee jechuudha akkasitti isin qabadheen dhufuu yaala jechuudha waan tokko jechuudha gorsa tokko inna isinis immoo na eegan siniin jedha asmatiinis wajjina jannatiniin jedha anna ijoollee walirra yayaastanii dhiira lama sadi wal bukkeetti qabatanii akkuma ruuzii maankaa shukkee fi maankaa qabatan san gootanii walitti ankaakkaatan dhaawaa isiniin jedha inna nagaadha tura